ummatan wajjin cunqurfamaa ture fakka ta'u Itoophiyaa waggaa jennu kaaba qofa laalina ummatan wajjin ukkaanfame ummatan wajjin saamame ummatan wajjin dhiitame jira gaafa nuu dabarte ni dabartiif gaafa nutti hammaate daran itti hammaatti duris ummata nu caalaa cunqurfamee jira bara akka garbaatti gabra jamee gurguramaa ture jira bara arras Itoophiyaa keessa bara ummata kalarri isaa qofa laalamee ajjeefamu lafarraa dhabamsiifamuu jira bara Oromoon genocide jettan isin hedduu hin dhumtan osoo isin fitanii ummata bar shanyiin isaa lafarraa dhabamuudhaaf qarqara ga'ee jira Itoophiyaa keessa ummata san hin dhiifnu nu tokko kana we are obligation saaf sablammii nu bira jiru wajjin nu qofaaf osoo hin ta'in saaf sablammii saniifis qabsaa'uu qabna lammaffaa isaanii jechaa miti sadaqa miti ollaan keenya nagaa argachuu baannaan nuti nagaa hin argannu booranni bar finfinnee kan dhufu kibba keessa dabreeti nuti bar kan agadannu alatti Somaalee keessa dabarreeti akkasimoo akkasii miti dhaga'i waliin kijibnu amma booda Oromiyaas Itoophiyaas hin dhiifnu lamaanuu hin dhiifnu lamaanuu qabannee deemna lamaanuu dantaan saba keenya dhugaan saba keenya haayiti saba keenya bilisummaan saba keenya nageenyi saba keenya kara kanaan dhufa waa sadiif qabsoofne eenyummaa teenya Oromummaa biyya teenya tan nuti itti abbaa ka diinagdee isiit irratti hiyyummaa keessaa itti baanu mootummaa teenya tabii filanne sadeenu Oromummaa teenya cimsuudhaaf wal jidduus nagaa argachuudhaaf biyya teenya irratti abbaa taanee nagadannee qotannee jiraachuudhaaf mootummaa dimokiraataa qabaachuudhaafis Oromiyaan lamaan qaba saddoo maasaadha doonni jamu jiru amma booda indimu lamaanu ani isinin kijibu ani isinin Oromoodhaaf wanni gaarii Oromiyaas Itoophiyaas jabeeffachuudha yookaan sirraa fuudhanii ittumaan si cabsan kana booda taphni akkasii jiraatu Oromiyaas nuuf Itoophiyaas nu hundaaf Oromiyaa keessatti haqa Oromoota hundaa Itoophiyaa keessatti haqa sabaaf sablammoota hundaa eennet dantaa teenyaas ta'ollaa keenyaatis eeysifnee itti deemna kanaaf wanni ati jettuus naa galti waan tokko sodaatin mataa dhaloota kana keessaa hin Oromiyaa dhiqaan saamunaa osoo makiinaan itti naqxee isin dhiqamu sun hin sodaatina I'm very confident generation uumame irratti I'm very confident sadarkaa Oromoo fi Oromiyaan irra geesse xiqqoo kana shakkisiisu keessoo teenya malee ta'u ormaan an shakkisiiftoon I'm very confident waggaa 50 keessatti waan solid ta'e ijaarree jirra amma booda if dandeenye abbaa fedhe wajjin karaa hundaanuu negoshee goonee dhugaa saba keenyaa eegsisuu ni dandeenya waggoota kurnan itti aanuuf maal yaadda obboleettiin eeka jette waan bareeda dura nagaya dura Oromootu wal fixaa jira we are engaged in multiple civil wars ifiif wal lolaa jirra warra dura opinion gabaaboo jedhamutu bikka laman bahee wallayaa jira qeerroo kaleessa sirna firraa cabseetu bikka laman dhahee bikka lamatti adda bahee wal lolchiifamaa jira dura nagaya akka Oromiyaattis nagaya akka Itoophiyaattis nagaya dura nagaya itti aansee araara itti aansee negotiate goona akka Itoophiyaatti deengatti dhiyeessaatiin ture akka Oromootu negotiate godhuudha qabna haqa walii eeguudhaaf sirna akkamiitiin deemna haqa akkamitti walii eeyina dhugaa akkamii walii galchina kajew we will negotiate abbaan fedhe abbaan mootummaarra jirus negotiation malee amma booda biyya san isinitti immoo Oromiyaanis Itoophiyaanis amma sirna abbaa irreetis lolas qabattee deemuu hin dandeessu negotiation is necessity jechuudha nagaya
negotiation goona ce'umsatti deemna sanbood dimokiraasiitti ceena waggoota sadan afran kanatti yoo kana goone nagaya buufne akka itti deemuu qabnurra seeraaf sirna waloo waliigaltee akka Oromiyaatti akka Itoophiyaatti tumannaan sanboota biyya deemnee jaaru biiti sun duraanuu hiyyeessa hanguma xiqqoo waggoota dabran guddatte illee waggaa lamaan kana lolli daaraa godhee jira. We have to rebuild the country. Reconstruction, rebuilding what's been destroyed. Namni keenya nagaa wal jittuutti agarraan humna keenya kan lolarra qisaasamaa jiru kana barnoota irra bobbaafne tangible skills qabaate human labor you export. So waan hin taane sitti mun barbaadu waggaa kurnan lola keessa baane ka diiga mijaarree sirna dimokiraasii xiqqoo yoo ka jalqabnu taate progress guddaa na fakkaata in next 10 years garuu kun dhaabachuu baannan sirna abbaa irree ta'uudhaaf hawwuun dhaabachuu baannan waggaa kurnan irratti rakkoo guddaa keessa biyyi sun akka seentu beekuun barbaachisaadha. Dhimma beelaatiin kakaafte ummata miliyoona 30 oliitu beelaa jira Itoophiyaa keessatti. That is 25% of the population. Beelamaa tokkoffaa duraanuu biitti leechalloo risoorsii gahaan qabdu. Hanga qabdu sanuu immoo lolarratti qisaasaa jiran. Sadaffaa waan lolaa fi bilarraa hafe saamichatti jiran. Waan Oromiyaa keessa jiru wanni isin gaddisiisu dura Oromii yoo saame it made sense galchee jettaani. Nama ayyoof abboo isaa jalaa saamee mana bunaati corruption. Rakkoon beelaa hanqina rooba qofa miti. Complete mismanagement. Civil war keessa jirti biiti. Administratively baay'ee dadhabdee jirti. Dinagdeen biyya keessaa kufee jira. Alaawwanni dhufu hin jiru. Kun hundi waggaa walitti dabalame rakkoo hammeessaa jira. Rakkoo kanarraa aanuudhaaf jaarmeewwanni addunyaa hirmaachuun dirqama. Waa'ee lolaa wanni dubbannuuf kaabatti baatii 5 baatii 6 dura rakkoo akkanatti ture. Addunyaan dirmatteetti dhiibbaa mootummaa irratti illee gootee gargaarsi dhaqu jira. Oromiyaa keessa almost nama miliyoona 2 ol ta'u jira namni ka bakka bonaatii fi ka gammoojjii Baaleetii fi Booranaatii fi Harargee isinii jechaa jiru. Namni Wallaggaa fi Shawaa Lixaatii fi Shawaa Bahaa Shawaa Kibba Lixaa keessatti namni beelaa jira bara. Maaliif hin qotanne namni keenya. Azmaraa 4 3 hin qotanne namni keenya. Ka qotate banne Oromiyaa keessatti. Warri naannoo Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Bahaa, Shawaa Kaabaa salaamne bara. Wallaggaa afran hin qotanne, Gujiin hin qotanne, walitti hin sassaabanne. Namni ka'ee manni irraa gubatee buqqa'ee deemee buqqa'uu rakkoon. At least kaabatti gargaarsi dhaqaa jira. Keenya buqqa'uun isaatu beela'uun isaatu recognition argataa jiru addunyaa irratti. Kanaaf nuti lolli kun dhaabbatee gargaarsi nama keenyaa ga'uu danda'uu qaba. Walitti qabaa isinii jechuun balama walitti qabuu dandeessan. Aangoon hin ga'u. Gargaara nama keessan garuu realistically jaarmeeyonni UN, jaarmeeyonni USAID, warri Kaanadaatis warri kunis saffisaan akka seenan dhiibbaa godhuu qabnaa godhaa jiru. Humanitarian access has been blocked to Oromia. Recognize yung godhamne bara. Namni keenya xiqqoo dhaggeeffadhaa waan jechuu jiru. Lolli kun hanga isin yaaddanii ol ummata keenya devastate godhee jira. Kanaaf mootummaa irratti karaa jaarmoota alaatiin dhiibbaan godhame naannoo lolli nama buqqaase kanatti humanitarian truce godhame sun asmantiin gargaarsi nama keenya ga'uu baannaan kaamma dhageessan kun qacaca.
maaliifi barachuu hin danda'u namni isa jiru bar namni keenya rakkoo amma keessa seenee kana rakkoo laafa miti. Kanaaf beelaa fi lola kana wal qabsiifnee ilaaluun dirqama. Ka rootiin immoo karaa kaafaawotiin ka jettu yeroon hojii isaa buusee jira. Kumsoota hangam irratti Oromoon maaliif hiree isaatti fayyadamuu dadhabee? Maaliif nuti ce'uu dadhabee? Aangoo keessattuu amma aangoo dhugaa isaa maaliif argatu dadhabe? Waan hin qophaa'iniif. Psychologically hin qophoofne, organizationally hin qophoofne. Kanaaf siyaasaa cimaa jaarrachuun barbaachisaadha. Jaarmaya siyaasaa cimaa hoggansa ititaa imaammata taliila ta'e tarsiimoo bilchaanoo Oromiyaa fakkaatu. Hojjetu jaaruu qabna. Cimaa hedduu qabdi. Jaarmaya cimaa garuu hin qabdu. Keessa jirra beekaa. Gara cimaan jaarran the haves and the have nots. Warra aangorra jiruu fi warra aangorra hin jirre. Warri aangorra jirus jaarmaya hin qaban. Jaarmaya cimaan jaarra. Kanaaf fuulleffannaan keenya cimaa akka ta'uu qabu jaarmaya cimaa strong institution jaaruu irratti jaarmaya siyaasaa ka hawaasummaa mataa dhufaa jira. The next task challenge itti aanu anaafis hundaafis jaarmaya cimaa jaaruu kanaaf kaafaa'utti seene. Gallee jirra. Raacitii isaa bu'uura isaa tolchaa deemaa jirra. Waggoota isaanan keessatti amma namni baay'een waa'ee masirna kuffisuu irratti sirna kuffisuudha qaba. Booda kana booda wanni ol ba'e gadaan oolamu sirni kunis kufuun isaan oolamu sanirra ollaan hidhatee jira nullee akka jira loon irraa harka kilaashiitti Oromootu harkaa qaba. Garuu kana hubadha. Kilaashii marroo dirribaatu hoggana lachuu wal dha'u jira. Akkasii moo akkasii miti? Namni wal kijibuu barbaada. Wanni Oromiyaa gaagaamaaf saaxilaa jiru humni lama hidhatee wal dha'uu isaati. Ani obbolaa lama kan hidhatee wal dha'u malee. Kanaaf wanni dhiisa harkaan barbaadu harkiin barbaachisu dhiisa. Taatanii gamaa gamana harkatti dha'uun hin barbaachisu. Kanaaf ijoolleen bosona gagalte dhiibamteeti. Waboo amma jiru kana marroo caalaa ka dhiibee bosonatti galchee warra aangorra jiru. Marroo fi Abiy Ahmed negotiate godhuu qaban. They must negotiate. Ini cabsu jiru.